Jaalatameerani waaqayyo abbaani akkaataan jireenya koo isaan nurfama ergan bitamee dhiiga ilma isaanii injifannoodha kan natti urgaa'u simatameerani waaqayyo abbaani ba'uuf galuun koo isaan nurfama ergan fayyifamee dhiiga ilma isaanii. Kiristiyaanummaan maali? Nagaaf araarri Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u saba Waaqayyoo. Yeroo kana immoo dubbii sagalee Waaqayyoo karaa hojjetaa wangeelaa Yohaannis Faqqadee godina Wallagga Lixaa Naamana Sibuu Sinoodosii Abbayya Daabbus waldaa warra wangeelaa Makana Yesuus Nooraa Daabbus irraa mata duree Kiristiyaanummaan maali jedhu qabatee nuuf dhiyaateera. Nus itti dhiyaannee haa dhaggeeffannu. Kiristiyaanummaan maali? Weenjifatee jireenya naaf kenne Yesuus naaf ta'ee fayyisaa. Haraarriif jaalalli Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kabajamuuf jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyo kan taatan hundumaaf biyya fagoof dhiyoorra kan jirtan nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u jecha nagaa kun nagaa Hafuuraan isiniif dhiyeessa. Egaa yeroo kana ammoo dubbii sagalee Waaqayyootti hundaa'uudhaan mata duree Kiristiyaanummaan maal jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isinis dubbii sagalee Waaqayyo kanaan akka geeddaramtan akka fayyitan abdii guddaan qaba. Kutaa maxaafa qulqulluu keessaa ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti barreesse boqonnaa 5 lakkoofsa 15 gubbaatti kaasee isa jiru nan dubbisa. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Akka Waaqayyo dubbii sagalee isaa nu barsiisuuf Waaqayyo Abbaa keenya hin kadhanna. Abbaa bara baraan jiraattu hamma jettuuf hamma dubbattu kan geessu jabaa bara baraa galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Dukkanni ergamaan dukkanaa jireenya namaa irratti kan hojjetu hafuurri bara dhumaa sun bakkaaf iddoo jiruuti waraanamaaf rukootamaa ta'u maqaa kee maqaa Yesuusiin. Si dhageenyaa dubbii sagalee kee nu barsiisi. Baraaf yeroo fuula kee duraa qabnus nuuf eebbisi. Maqaa isattiin biyya lafaa jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Egaa kutaan sun kan inni nu hubachiisu akkamitti akka jiraannu akkamitti fuula isaa dura akka deddeebinu jireenya qajeelaa ta'e akka jiraannu cimsee nu hubachiisa. Ergaa Efesoon kana kan barreesse ergamaa Phaawulos ta'uu isaa bara barreeffama ergaa kanaa dhaloota Kiristoosiin booddee bara 61 hanga 62tti kan inni barreeffame. Bakka itti barreeffama ergaa kanaa mana hidhaa Roomaa keessa utuu jiruutti kan inni barreesse warra Efesooniif ergamaan Phaawulos. Sababa barreeffama ergaa kanaa kan inni Yesuus Kiristoositti amanuudha. Ayyaana isaatiinis argama jecha jedhu gudunfuudhaaf. Ijoon dubbichaas uumamni fi ga'een waldaa kiristiyaanaa mootummaa Waaqayyo keessatti qabu ibse. Egaa akka mata dureetti kanan qabadhee dhiyaadhe Kiristiyaanummaan maal mata duree jedhudha. Jechi kiristiyaana jedhu takuu aaraa keessatti si'a sadii qofa kan inni gargaaramame. Inni tokkoffaan hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26. Ergamoonni yookaan bartoonni haasaan isaanii amalli isaanii kan Kiristoos fakkaata ture. Sanarraa kan ka'u bartoonni yeroo jalqabaa Anxooqiyaatti kiristaanota jedhamanii in waamaman. Inni lammaffaan tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin leeyya'in maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyo ulfina haa kennu jedha. Inni sadaffaan hojii ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 28 Agriiphaan yeroo dhuma gabaabduu gidduutti kiristaana gochuuf jettaa jedhee ergamaa Phaawulositti dubbachuu isaa argina. Egaa kiristiyaanummaa jechuun maal jechuudha isa jedhuuf kiristiyaanummaa jechuun tokko inni jalqabaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhugaa akka ta'e nama amanu yookaan jireenya yaada garaa Waaqayyo gammachiisu nama jiraatu jechuudha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 22 gubbaatti kan arginu namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyo duratti qajeelaa hin ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaafis garaagarummaan hin jiru jedha. Namni gaafa fuula Waaqayyo dura deddeebu hojii qajeelinaa gaafa hojjetu hojii garaa Waaqayyo gammachiisu gaafa hojjetu Waaqayyotti gaafa amanu hojii Waaqayyoon gammachiisu gaafa hojjetu kiristaana jedhamee beekamuu danda'a. Namni garuu amala isaaf hojii isaatiin hojii Waaqayyotti hin tolle yoo hojjeta ta'e kiristaana jedhamee beekamuu hin danda'amu. Namni sun kiristaana tun ta'in ergamaa seexanaa yookaan
isaamaatiin kan walii galeedha. Kiristaanummaan uffataan hin mul'atu. Kiristaanummaan fakkaachuudhaan hin mul'atu. Kiristaanummaan amanuudhaan mul'ata. Kiristaanummaan yaada Waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Kiristaanummaan fedha Waaqayyoo bakkaan ga'u jechuudha. Kiristaana kan jennu hundumarraa wanti mul'achuu qabu amala Yesuus jalqaba qabaate sana qabaachuudha. Tokkoffaadhaatti amalli Yesuus araara gochuudha yookaan araara buusuudha. Yohaannis boqonnaa 8:10 hanga 11tti yoo ilaallu waa'ee dubartittii hadheeffamtee ejjarratti qabamtee gara Yesuusitti geessinaan Yesuus araaratti agarsiise. Du'itti murteeffamne karaa Yesuus. Ni lammaffaan gatamaatti gadi jechuudha. Yohaannis boqonnaa 5:9 kaasee hanga 8 yoo ilaallu namicha waggaa 38 qarqara galaanaa ciisee firaan gatamee namaan gatamee guyyaan itti dukkanaa'ee Gooftaan Yesuus dhaqee kaisiree kee fudhuu galtiin jedhu agarra. Inni sadaffaan yaada isa amaadiidudha. Luqaas boqonnaa 4:2 hanga 12 yoo ilaallu yerootti Yesuus beela'ee soomirra ture sana keessaa gara lafoonaa gaafa dhaqe seexanni hadheessu yookaan seexanni qoruudhaaf gaafa dhaqe Gooftaan Yesuus yaada seexanaatiin walii galuu hin dandeenye yaada seexanaa mormee bukkee darbe. Inni lammaffaan kiristaanummaa jechuun maal jechuudha? Kiristaanummaa jechuun warra cubbuu jalaa du'anii dhufaatii Kiristoos fuulleetti eeggataniidha yookaan warra cubbuu jalaa du'anii dhufaatii Yesuus Kiristoos abdiidhaan eeggachaa jiranidha. Masiin deebi'ee dhufaa ulfina caalu itti fufaa Yesuus deebi'ee dhufaa Gooftaan deebi'ee dhufaa Masiin deebi'ee dhufaa jireenya caalu itti fufaa. Akkas jechuunis warra yaada isaanii guutuun jireenya isaanii guutuun waan dacheerraa gananii Kiristoos qofaa abdii guutuun eeggachaa jiranidha. Nuti yetuu Yesuus gara biyya lafaa hin dhufin fuula dura toora jireenyaarraa kufnee karaa jireenyaarra hin jirru turre. Erga Yesuus gara biyya lafaa dhufe warra karaarraa banan barbaadu gaafa dhufe dhiiga isaa isa qulqulluu dhangalaasee abbaa wajjin walitti nu firoomse. Abbaa wajjin tokko nu godhe. Galaatiyaa 4:7 gubbaatti yoo ilaallu egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taate qabeenya abbaa keetii dabartee argachuudhaaf jirta jedhe. Egaan ati si'achi garbicha tun ta'in ilma akkas jechuun garbichi qabeenyaa abbaa argachuu hin danda'u. Garbicha kan jennu nama mana namaatti guddate yookaan nama bitame jechuudha. Ilma jechuun immoo kan dhalate kan abbaarraa cite jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyotti amanu abbaa wajjin erga walii galee abbaa wajjin erga aasee raawwatee jireenya keessaa qooda argachuudhaaf inni abbaa wajjin walii galeera. Egaa seenaa uumama namaa yeroo jalqabaa akka armaan gaditti isiniif ibsuun hin barbaada. Waaqayyo yeroo jalqabaatti akka jedhe uumama boqonnaa 1:26 kottaa nama in uumna jedhe. Uumama boqonnaa 1:27 gubbaatti egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama in uume akka bifa Waaqayyoottis dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Uumama boqonnaa 2:8 Waaqayyo iddoo biqilaa tolchee nama isa uume sanas akka isaan isa tottolchaniif keessa isaan kaa'e. Uumama 3:6 gubbaatti garuu namni cubbuutti kufe. Uumama boqonnaa 3:9 gubbaatti Waaqayyo gooftaan maccaa immoo dhufee iddoo isaan kaa'e sana isaan dhabe. Bakka isaan kaa'e sana gaafa deebi'ee dhufu iddoo sana yookaan bakka sana isaan dhabe. Seera uumama boqonnaa 3:14 gubbaatti yoo ilaallu Waaqayyo gooftaan murtoo fudhate sanas isaan irratti labse. Uumama boqonnaa 3:22 gubbaa yoo ilaallu Waaqayyo gooftaan jireenyicha keessaa gadi isaan oofe yookaan gadi isaan baase. Egaa amma Yesuus Kiristoos dhufee nuu du'uutti amma Yesuus Kiristoos dhufee abbaatiin walitti nu fidutti nuti jireenya keessaa gadi baanee turre. Bara kakuu moofaa namni seera jalatti kufee seera jala jiraata ture. Seera bula ture. Bara kakuu haaraa garuu dhimmi Waaqayyoo gaafa dhufe seera jala garbummaa cubbuu jala walaba nu baase. Yesuus erga du'ee booddee gaafa du'aa ka'e abdii tokko nuuf kennee sokke. Abdii tokko nu abdachiise sokke. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:3 akkas jedha. Yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoo ani jiru
isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootti isin fudhaa jedha. Egaa gooftaan Yesuus gaafa gara abbaatti ol sokkuudhaaf jedhe abdii tokko nuu kennee sokke. Hin yaadda'inaa gara ofii kootti isin fudhaa jedhee gooftaan Yesuus nutti haase. Egaa abdii dhageenya kanatti jiraachuuf maal gochuutu nurra jira? Tokko inni jalqabaa Waaqayyotti amanuudha. Lammaffaan yaada Waaqayyo raawwachuudha. Sadaffaan fedha Waaqayyoo bakkaan ga'uudha. Arfaffaan yaada yookaan hojii isa hamaa sana didanii kiristaanummaa isa dhugaatti fuula Waaqa duratti deddeebi'uudha. Abdii Waaqayyo nuu kaa'e sana eeggachuudhaaf. Inni shanaffaan fakkeessuurraa adda of baasuudha. Inni ja'affaan ta'anii kiristaanummaa dhugaatti jiraachuudha. Kiristaanummaa jechuun waldaa kiristaanaa dhaquu miti. Kiristaanummaa jechuun yaada Waaqayyo raawwachuudha. Kiristaanummaa jechuun fedha Waaqayyo raawwatu jechuudha. Waldaa dhaquun kiristaana namaan godhu. Utu waldaa dhaqu namni dhiiga namaa dhangalaasa yoo ta'e, yetu waldaa kiristaana dhaqu namni dabarsee du'atti wal kenna yoo ta'e, yetu waldaa dhaqu namni du'aaf wal daldaala yoo ta'e kiristaanummaa dhugaa miti. Fakkeessee isa jiraatuudha. Bara kana keessa waldaa kiristaanaa waan baay'eetu jira. Amala garaa garaatu jira. Baay'een fakkeessee kiristaana fakkaatee jiraata. Dhaloota baay'ee wallaalchiseera. Dhaloota baay'ee jala dhugaan dhokateera. Sababni isaa kiristaanummaa dhugaatu bade waan ta'eedhaaf. Egaa namni dhugaatti jiraatu tokko gaafa Yesuus dhufu hojii isaa wajjin gara abbaatti gara firdiitti dhiyaachuudhaaf jira. Egaa kiristaanota kan ta'an abdiidhaan guyyaa Waaqayyoo eeggatu. Abdiidhaan yeroo Waaqayyoo eeggatu. Haduun ittiin dukkanaa'utu isa eeganii, haduun ittiin niwistuu isa eeganii. Kanaaf kiristaanota kan ta'an abdiidhaan guyyaa Waaqayyoo eeggatu. Rakkinni kee ulfaataadha yoo ta'e abdiidhaan Waaqayyoon eegi. Inni si uume beekaadha. Inni si barbaade beekaadha. Inni dhimma kee godhate beekaadha. Haala kee ilaalee sinniisu waan ta'eedhaaf. Waldaa kiristaanaa keessa dhalootarraa yoo fudhanne ilaalle baay'een lallabaa du'atti nama kenna. Baay'een faarfachaa hojii Waaqayyotti hin tolle hojjeta. Kanaaf kiristaanummaan waldaa kiristaanaa keessatti beekamuun yookaan ormoonni kan nurratti argan amala Waaqayyotti hin tolledha yookaan amala nama hin gammachiisnedha. Kanaaf har'a waldaa kiristaanaa kee dhugaan bade. Kanaaf har'a waldaa kiristaanaa kee dhugaan jallate. Egaa kiristaanonni abdii qabu. Sababni isaa guyyaan tokko dhufaa waan jiruuf. Egaa kiristaanonni abdii qabu. Sababni isaa ulfinni tokko dhufaa waan jiruuf. Kutaan ani irratti goolabu Efesoon boqonnaa 5:15 akkeedha. Kutaman jalqaba dubbise sana. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa jedha. Egaa dubbii sagalee isaa isa nu barsiise Waaqayyo abbaa keenya hin galateeffanna. Jalqabaa kaasti amma ammaatti ayyaana kee nu geggeesseef Waaqa keenya gooftaa keenya galanni siif haa ta'u. Ayyaanni kee nu biraa hin hafin. Baraaf yeroo keenya hundumaa nuuf eebbisi. Kabaji galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin biyya lafaa jaallatteen ameen. Jiraadhu biyya lafaarraa Dhumaatee qalbii koo hamaafi Beekamilli keen mari'aadhu gooftaa dirrisaa madaa'e nan siisuufi Dachee kosii kana maraarfadhe hirmaachisuu abjuu koo nan bulfadha gatiin atti baafame cichoominaani misuu barjuu.